gabaab dumatti abdii wanni nammaan tana siin jee micoon san dubrummaa ni qabdi yoo qabdee irraa fudhattee jirta tanuma deebinaa kan fudhadhee jira barana fudhadhe erga guddattee dhiira taate booda takka nama wal loltee namni sirra aanee galtee ni beeyta maa gara dhalaadha siin jedhani koy kasiin jedhu imar maal taatisa maal ta'u la fayyaa qabdaa waa dhuddee jirtamoo moo ergama addaa wayii qabattee dhufte moo maaliif haasoo dila kana haasoo barbaachisi la gaafi atu maaliif gaafi dila kana gaafachuun maaliif barbaachi jalqabuma raayuu an dhugama siimuu an kabajaaf jaalala sii qabuudhaaf kabaja namaaf qabaniif siyaafoo kaameraa tinafoo keetteertu kabajee tole jedhee fudhadhe malee namni dhiifama nama gaafachuuf deemu naman dhiitu gabaabdumatti abdii wanni nammaan tana siin jee micoon san dubrummaa ni qabdi yoo qabdee irraa fudhattee jirta tanuma deebinaa kan dubrummaa san wajji gaggeessite moo kophaa gaggeessite moo irraa fuutee gaggeessite moo wajjumaan gaggeessite dubrummaa san wajjin nimarra dhis abdii waan kanallee naan jedhee waan akkanaallee an interview godhuuf mana isaatitti dhufee waan akkanaa waan baddu waan akkanaa naan jedhellee jechoodhaaf yookaan waan an bahu na laaluudhaaf nama daaluudhaaf hoo dhuftee jiraatte annama akkuma qaldiititti wanni badaan afaanii bahu miti osoo kana bira teettee interview na gootuu miti osoo gatteettee miidiyaa irrattus kophaallee na arrabsite nama waan badduun afaan kootii bahu miti rabbiin obsaa wajjin na uumee jira jechaadha galata rabbi alhamdulillah nama jechuun ammallee nama obsa qabu nama sabrii qabu kana guutuu wajjin rabbiin na uumee jira kanaaf ana akka alloluu fi kana gaafii kana na gaafattee kaan cinqaa kana na gaafattee gaafii namni hin gaafanne nama na gaafachuun kan kee na lolchiisuudha yaada keetitti jechaadha garuu siin loluuti baga maddeessi gabaabdumatti irraa fudhattee moo fudhanne dubrummaa tanaati baga maddeessi loluuti baga maddeessi jedha inaarullee ammaan booda gaafii feete na gaafachuu dandeessu sitti inaaru garuu dubbiin takkanaati imaan ranaa dhaabadhu gabaabdumatti ati dubrummaa micoo tanaa fudhattee moo fudhanne abdi amma dhageetta amma erga saraa diimaa bira tarte wanni kaameraa na afoo keetteeti nama na arrabsiistuuf isiillee na arrabsiistuuf afaan keettee isii arrabsii wali isin oofaa walloluu qabdanii wanni ati jettuuf injiru saraa diimaa bira waan tarteertuuf arraaf interviin kan keessatti dhaabatee jira waan akkanaa kaameraa duratti isaa ta'u boodatti isaa ta'u na gaafatteennaan anaaf situ wallola أنا في نجارنا. ولا لولو أن داوتوتو لا والله لا. قطع. كوي تمام. قطع. A few moments later. أكمل لالتاني قرتن دعوتو تخينيا أكمل لالتاني قرتني نسين جتشو بربادي دعوتو تخينيا أنا وننين أبدي جافي كانت أنا جافر دو في لإسنا مبهر صوفي خيس متين تتوكي لالو جرا دي فما جافر دي أكمل دي فما جافر دي الدبهور ون جافر دي جافي تكا يعني إسنا مبهر صوفي إسما مبهر صوفي ملء أبدين كينيا نما مسكينا نما كان يادي جافي جبدو كانت أنا جافر ومتي سلاهي تنافوجا خلاص أبديان سمتين هنجم جرابر هنجم برنا علمنا ما كنت كشويو صفات جاري دابر بيكردو كانت تداوتون نلين نزي خبطون ما صفانا مري صفات هذا كتك صفات ومسانين بيكردو استداوتو تدري في دي هدول لنارني ياتي وني كان سيارسا يروبران كنا مدرسة رد لجساني قرو خيساني جافي تكتك سيجافر ديتي خلاص وايس يوم مبودا ستين كاسو ونيارني دفتي مالي قرو ونيتي بيهو قبضو يسينا كسيسي دفتي رموديم تتكتي تنادا توله أما أتسيد إفما قافت لسنجر إبر قافي ما كان قافت جوف جنة إفما ناقود إجريني سنجر أفان كتي طولي هاي خلاص إفما قافت نجرة قرو إسيل ليو خدوكو ما سيديفته رموديمته مالي في سنجن مالي فابدي خينيا ديستي سنجن مالي فابدي خينيا دو آيادة جيرتي سنجن جواب دمتي أما خلاص قافين سيس صفات تنا خيساني نطالع يشوف بربادتي أما قافي سيراتين سيجافر ده ما أبدي سلا قافي كم كأخيتي في قافي كنانو خيتي في قافي كقرتي سلا فكينيا فوان قرتي أك أمني خاني يامي سيجافتو أن سيجافر دو أنا قافين سيجافر دو جريني خيت الراوان داوتوني خي هم بيني وقوان داوتو تخيتي مدرا هندكي سنين أك داوتو تخي رجي فتو فرجي سيفتو في سيجافر ده يشوف بربادتي ما أبدي مدنو أتجرين خيسة سمودة تخيسة مدنو واي جالرارتي مدنو جالرارتي سمودة تخيسة تهندقن تكمي داوتو تخيتي
tanuu himtu qabda. Taayimu hin qaba garuu ni. Maaliif hin himne? La kon akkasii anu waan hin himu jedheef qaba mire. Ani hin himu garuu ni qaba hin himu si qofa osoo hin taane abbaa fedhettu. Ni dhabdee jechuu akkas jechuun. Icciitiin koo icciitii kooti. Ni dhabdee jaalattee dhabdee jechuu. Sanachi maan dhiisiiti hin himu. Akiid waan xumurarra mo'atamteef yaa. Ani hin himu siin jedhee maal amma waa'ee ati abboo. Daawwattoota keenya gaafii tana seerumaan hin gaafadhee waan inni naan deebisiniif isin gaafadhaadhaa jechuu barbaadeetiin jira. Hayyee erga guyyaa dhalatteerraa hanga guyyaa irraa keessa guyyaa si biratti hin dagatamne guyyaa si biratti bakka guddaa qabu daawwattoota keetiin. Guyyaan hin dagatamne guyyaa hedduutu jira. Tokko yeroo xiqqaa ta'ee jechaadha hin dagatamu. Hedduu kana qofaa miti. Guyyaan Jummaadha. Guyyaan Jummaadha uummanni hiriiree salaataa jira. Nu nama sadii hiriyoota jechaadha. Nama sadii xiqqoodha yaada hin qabnu. Sheettichi masgiida seenee uummanni duubaan hidhateeti Allahu akbar jedhaniiti bismillahirrahmanirrahim jedhanii salaataa jiran. Nu udu'anneeti ijoollee hin beektamre ijoolleen akkatti jiran. Udu'annee oseenneetuma sheekuma sanuu dura dabarree nama sadii. Anatu imaamata irra waltuudha. Nuuf uummata saniif osoo hin taane kunoo nu sadii erga taane namni lama akkana hiriiree tokkochi imaama ta'uu qaba. Nu sheekuma sanuu afoo dabarree achirratti waltumne waliyyuun galleecha maal ana imaamata jennaa waltumne akkasitti sheettichilee namni hundi Jum'aan dhiisaniiti. Fullaasisanii nu kaasanii qabanii nu tumanii sunis yaani waan hin daganne yerootti yaadadha. Okay amma gama gaafitti aanutti hin dabra. Erga guddattee dhiira taate booda takka nama wal loltee namni sirra aanee galtee ni beekta. Maa gara dhalaadha siin jedhani? Akkan taane naafamte akkas jechuun. Gaafii akkami gaafatte tura erga dhalattee dhiira taate boodatti. Ilaalchi xiyyeena dhigeeffadhu erga gartee bakka dhiiraa geessu jechuudha erga shabaaba taate jechuudha gabar. Dura malal gaafa ijoollee gaafa akka ati gartee imaama faadha itee gartee sii fi ijoolleen imaama bira wal loltanii san gaafa san dhalaa ta'uu feetii fi dhiira ta'uu gaafa san addan baane yeroo san naatti. Sababni maal? Sababa. Wallaahi wata addaa si qosa. Gaafa san xiqqaadha. Gaafa san gabaabdumatti za'aa san amma namni bakka gartee dhalaa fi dhiirtillee wal qixaati jechuu barbaade. Erga shabaaba taate kana takkaa nama wal loltee namni sirra aanee galtee ni beekta. Walolee takkuun irra aananii hin beekani. Garuu namaanuu waliin lolle. Sanillee asitti miti Jibuutitti sanillee nama irra aane. Asla namni daangaa walii qotatu hin jiru. Sammuudhaan namni yaadu wanni namni irratti wal lolu yoo yaadde wanni namni irra wal lolu agar hunda hin jiranatti hin fakkaane. An garuu nama tokkoon waliin lolle hanga as dhufe jechaadha. Okay, ayyee galatoomii ammaas gama gaafii itti aanutti hin dabra gaafii seeraatiin si gaggaafachuu jira. Ati awwaardii YouTube keetii fudhattee jirtaami? Fudhadhee jira. Barana fudhadhe. Anilleen akka fudhatte kaati barana fudhatte wallaaleeti miti inni beekaa jechuu barbaadeeti. Sababa sanittuu gartee haflaalleen godhamee jira jechuu barbaadeeti. Garuu wanni inni gaafii kana si gaafadheef badhaasa kana yookaan awwaardii kana gartee badhaasa guddaa kana si fi gartee namoota muraasa qofaatu awwaardii kana fudhatee jechuu barbaadeeti. Yeroo nan gartee guyyaa jireenya kee keessatti hin dagatamne naayimii gizeen siin jiruun akkami guyyaan kun dagatame guyyaan keessatti ati awwaardii yookaan badhaasa guddaa kana fudhattu. Hin dagatamne hin dagatamus garuu yeroo akkuma ati nagaafatteen wanti ijoollummaa keessatti ta'e jechaadha. Taateen ijoollummaa amma sa'aa kanatti hedduu jira siin jedhee jira. Hedduu jiru keessa kan na dura dhufe si hime malee kana qofaa ka awwaardii kana qofaa miti. Guyyaan dagatamne hedduu jira ana biratti jechaadha. Kanaaf kunis guyyaa dagatamuu miti. Namni biraa yoo nagaafatte kana himuu danda'a. Okay, daawwattoota kee warra akka awwaardiin san gartee si harka goof akka badhaasa san harkattus jajjabeessi gartee daawwannaanis tahee wama hundaanuus cinaa dhaabbatee daawwattoota kee gartee akka waan san fudhatuuf warra gartee sababa sii tahee noo maal jechuu barbaadda? Wallahi waan kana jechuun hin dandeenye jechoota tuna hanqata baay'ee isaanitti gammade ammallee irra deebi'ee galatoomaa jedhanii hunda isaaniitiin jechaadha. Dhugaa dubbachuuf onnee irraa jechaadha. Usuu isaan hamma nama haganaatiin na hordofuu dhabaatanii anillee badhaasa kanan fudhadhu ture. Badhaasa kanan fudhadhu ture. Osoo anillee waan gaarii hojjanne ture isaanillee nan hordofan ture jechaadha. Isaanillee na hordofuuf anillee waan gaarii hojjechuun kiyya ofitti fuulleedha jecha wanti hojjettu sun jechaadha. Akka namni hedduun si hordofuuf waan gaarii hojjette
bakka tokko ga'uu dandeetta jechaadha. Amma ka 100 fudhadhee badhaasa awaardii 100 fudhadhee yeroo biraa ammaa kan miliyoona akka fudhannu abdii guddaa qaba jechaadha. Kanaafuu daawwattoota kee warra akka waan san fudhattuuf gartee sababa naa ta'an guutuun galatoomaa warra yaadaanillee waa hundaan na cinaa dhaabbatanii gamaa gamanaan gaafa waa balleessi waa akkanaa hin balleessin naan jedha. Gaafa nu waa tolchine waan akkanaa tolchitaniirtan jedha. Gamaa gamanaan nu sosodaachisaa qixxee karaa keessaa daandii keessaa akka nu baane nu godhaa turan hunda isaanii galatoomaa ulfaadhaa jedhaan. Okay, galatoomaa qofa jettaa immoo isiniin jaaladhaa wani jettani? Galatoomaa jedhaani baay'ee isaan jaaladha hunda isaanii hin jaaladha. Dubartoota qofa jaalattamoo dhiiraa sochuma jaalatta? Laani ati hunda ni jaalatta? Laa hundaanuu ni jaaladha. Laa aslan jaalalli kun namoonni waa'ee jaalalaa kana waa'ee dubartiititti fudhata namni jechuudha. Jaalalli waa'een jaalalaa kun osoo yeroo biraa interview biraa kophatti na gaafatte akka ilaalchi addunyaan tu waa'ee jaalalaa itti ibsitu akka abdii itti ibsitu tokko miti jechuudha. Dhugamaan qoradheellee irra ga'ee jira jechuudha. Anis baranqana suma kofalchiisuuf hin je'e malee tana wallaaleeti miti. Daawwattoonni hundinuu yaanii aayila maatiidha jechuu barbaadeeti tana wallaaleeti. Ammallee dhibbatti waan takka siima. Jaalala wanni jedhamu kun eessa akka jiru dhugaa akka siimume guyyaa takka waan kana sababa godhattee na gaafachuu dandeessa jechaadha. Okay. Jaalala dhiiraaf dubartii jidduu abadan hin jiru ka kijiba yoo taate malee jechaadha. Jaalalli dhiiraaf dubartii jidduu abadan abdiin hin jiru. Jaalalli irra caalaan jaalalaa mana amantii jira. Nama amantiif wal jaalate diiniidhaan wal jaalate yookaan amantii isaatiif jecha nama jaalate. Fakkeenyaaf namni kiristaanaa tokko nama kiristaanaa amantii isaatiif jecha jaalate. Namni muslimaa amantiif jecha nama jaalate. Ka akkanaati jira. Dhiiraa fi dhalaan tokko wal jaalatan ka jedhan kun kijiba. Wal fedhani malee akka ilaalcha keetitti. Ilaalcha kiyyaa miti. Wama dhugaan dachee kanarra jiru garuu qorattoonni addunyaa qoratanii waan kana hin baasne an akkana waan nama addunyaa kanarra uumame keessa rabbii ananillee tokko uume beeki. Waan anaa kenne sammuu anaa kenne uummata biraatii kenneen jiru beeki. Qorattoonni tunillee bara waa hedduu dubbachuu dandeenya. Qorattoonni tunillee kam akka kiyyaa kanaaf anaat si'iti malee waan biraatii miti. Irra caalaan namaa wal hin jaalatu wal fedha malee. Okay, khanatti deebina. La siifita eega na jalqabsiis. Aannan jalqabsiisin jedhee erga nan jalqabsiis kun ammoo qorannoo kiyya. Qorannoo kiyya kana saayinsistiin kamiinuu akka hin kuffine dhibbatti itti amana jechaadha. Dhiiraaf dubartiin tokko gabaabsee hima jechaadha. Dhiiraaf dubartiin tokko wal jaalatee wal fuudha yookaan dhiiratu dubartii takka jaalata dura yookaan dubartiitu dhiira san jaalata dura. Ergasii ammoo waliin haasanii wal jaalatan jedhanii wal fuudhani. Wal fuudhanii fakkeenyaaf yoo isii waa balleessite yookaan ni ajjeesa yookaan ni tuma. Namni nama jaalatu nama tuma yookaan nama ajjeesu. Dhageeffadhu kwa. Waan isii tana inni gaafa duraatu isii jaalatee osoo hin taane ofii ni fedhe isii ofiin fedhe jecha. Ofii lubbuu ofiin tanaan fedhe lubbuu ofiitiin jaalate malee isiin jaalanne. Usuu dhugamaan jaalatte yoomii atamma hiriyyaa qabdaa jennu baay'ee jaalataa jennu baay'ee amana televiziyoonii irra baate wallahi baay'ee jaaladha baay'ee amana itti boota gaafa si dhiiraa waliin argite rakkoon qabu bareeda goote lubbuuti jedhee namni dhungatu argitee beekta hin jaalanne jechaadha lubbuu ofiitiin isii jaalate malee yookaan isiin illee lubbuu ofiitiin isa jaalatte malee hin jaalanne jecha kanaafuu jaalalli amantii keessa jira. Amantii keessa jechuun amantii kamuu haa ta'u warri amantii kun baay'ee wal jaalata warri amantii dhugaan qabu jechaadha. Sheekulee waan feete haa balleessitu rabbiif jecha sii dhiise obboleessa kiyyaadhaniin rabbiif jecha waan akkanaa sii godhaniin irra ta'u walii taran jecha rabbiif jecha warra rabbiif jecha wal jaalatan jaalalli warra rabbiif wal jaalate keessa jirti malee jaalalli waan biraa keessaa waliin fedhutu jira malee jaalalaa miti. Amma waan tokko an si'ii kana fedhuu fi si jaalachuun tokkoo miti. Fedhuun imaariin adhabuun fedhu baay'ee jaaladhaan. Baay'ee jaaladhaan akka lubbuuti kiyyaa kana fedha. Garuu si jibballeechaa kiyyaa miti beeka. Ofiin si fedhe malee sin jaaladhu. Gaafati waa balleessite osoo kasi jaaladhu taate jaalalli sun osoo dhugaa taate gaafati waa balleessite sin darbu.
gabaabdumatti gaa sagantaan silaa guyyaa biraa itti beellamee dhufuuf itti yarrumatti narraa gabaabsite galatoomii ilaalchi kun bareedaadha. Amma bal'iseen himne dhugumatti garuu ani barreessee jirallee garuu gama kiyyaanan ilaalchi mateetti qunnaatee jiran na fudhadheetiin jira. Yaani waan keessa harkadheen qabaa jechuu barbaadete akka yaani wanni asiin xalte kun haalaan naatee gaa daawwattoota keenya isinillee yaada inni jee kanarratti waan isin dhagahama jalatti deebisuu fi ni dandeessanii jala barreessuu fi ni dandeessanii jechuu barbaadeeti gaa waan isa gaafachuu fedhe hunda akkasumatti waan dhoysaa wayiiti jira waan nama gaafachuu fedhin yooniin waan san isa gaafadde hamileen na dura isa cabaajee waan dhiiseetu jira jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya inni gaafadha. Gaafate waan si hamilee dhoof ana akkam akkana gootatummaa nuu yaadika. Tanaaf gaaqalaa seeqa nan gaafatin jetteefu arrasii akkitti nan gaafatin siin jedhe waan si'uu na gaafachuuf hamilee hagana sidhay ana dhukkeen irraa kaasti dhaalan na baasti. Tanaaf gaa daawwattoota keenya innillee akkana jee nan gaafatin jee tanaafuu gaamee guyyaa biraatiin isin gaafadha waan san namaa gama keessaatiin gaafadhu naan jee gama keessaatiin gaafadhu naan jee gaafii san beekaatiin wanni san itti waan xiqqoo isaa hamilee cabsaa jeetiin ammaan tanoon isa gaafadhe daranaa natti aaraa piraankiin irratti dalagu jirtaa hojii inni amma ona shakku jira akkuma inni shakkee gama duraa wanni inni gama duraa jajjeen san guututu isuma aarsuu fi akkasumattiin piraankuma kiyya sagantumatti yetaniin eegalee tana fakkaataa jechuu barbaadeti daawwattoota keenya beekaatuma nama diddiruudha jechuu barbaadeete keessaa aarii hoteellee inni jira warraan sagantaa irratti dalage keessaa warra viidiyoon isaa gadiin dhiifamanii jira jechuu akka dhugaan natti aarii jechuudha. Sangaasota suuta ararsinaa jechuu barbaadi daawwattoota keenya sagantumatti yaattanaa garuu gaa sagantaan tun annaa taateeti waan hin jaaladheefin hojjechaa jira jechuu barbaadeeti warroottan gartee dhugumaan natti aaran wanni kun sagantaadha natti naarinaadhaan jechuun fedhe jechuun hanjamaa namni gartee kanatti waliin hanjamu kana gartee fuula keessan durattis gartee nama wajji hanjamu waan hin fedheef yaani waan takka yaani sagantaadha anaaf sagantaadha jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya abdilleen gaarra gama duraa sanitti amma gaa dirqumaan gartee na wajjin taa'u jira malee dhiifama godhu jira malee dhiifama godheetuma gartee kan itti hanjamu beekeeti malee gama duraa san irratti dhugaa rabbii himiti abdimee gama duraa sanitti piraankinaan taane mee'ate arrumaa'u. Akii gara duraa sanii nan deebisi waa hedduu na yaadachiisaa tarabbii. Dhugaa himiti hin taane mee'ate. Gara duraa sanitti nan deebisiin dhugaa dubbachuuf ati piraankinaan goone uma baruu barbaaddee fi waan ammoo ergaa namni si erge waan namni abbaan fedhee si ergu namni si ergi jira. Waa baruu barbaadde fuuluma na dhabdeetumaan amma gara dhumaa kana piraankiin taaneen bifa kanaan na dhufte malee kan ammoo nama tokkana ture beekte ijoollee wayiitu wal jaalatee nama fireendii qabu waliin ciisuuf wal dhungatanii maal jedhan ani nagarreellee na himaan jechaan waliin ciisuuf wal dhungatanii bakka wannaa jedhaniiti itti amma inni osoo hiriyyaan kiyya bar amma osoo dhufee yoo maal jedhaniin hin dhufa eega ka dhufu kaameraa achi kaa'e sii galaami yoo nu waan kana dalagaa irra dhufe piraankisi godhaarra jennaan sii galaami yoo nu fixannee dhufne dubbii addagalteeyyu uu jedhaniiti kaameraa kaaniiti hojii ofii eegalan. Kaameraa hin jalqabsiisne kaameraa akkanuma kaanii yoo inni dhufe dalasiisuuf jecha sirra dalagaarra piraankii jechuuf booda hojii ofii jalqabanii inni balbala dhadhaa'e balbala dhoofnaan kaameraa fiigee tokkochi qabsiise osoo kaameraan qabsiisin tottolanii ka'anii kaameraa qabsiise baane naan hin banu uumee abadan baane dhiiraa waliin jiran banu sareen si haa nyaattu dhiiraa waliin jirta bantu malee ayyib akkas taanaan hin bana isaa waliin jira dhiifama naa godhu akkami dhiifama sii godhadhu muka maalii fuudha yoo nonna gattaa piraankisi godharra ola kunoo kaameraa jedhani ati samma akkas na godhaa jirta la siitu akkas na godhaa jira sii galee namatu waan fedhe balleesseet gaduma bayee piraankisi sii galee faashin akkasitti dhufeetta akkasii garuu daawwattoota keenya gama duraa sanitti mee isinillee yaada kannaadha gama duraa sanitti sagantaan tiyyeessa xuxuuxee jirti jechuu barbaadeeti sobuma waan inni firraan qabne hunda aarsitee jirti oomanni dhaga'uun feentanii silaanuu gaafachuu hin qabne gaggaafadhee isa aarseetiin jira hanqasuma isa aarsuudha sagantaan tiyya naa milkaa'ee jira jechuu barbaadeeti amma gama xumuraarra geenye jirra gaa kunoo daawwattoota keenya akkasii gaa akkuma isiniin jeegaa xiqqoo sagantaa
sagantaan tiyya milkeeyitee jirti jechuu barbaade tiliyaannuu isa xiqqoo aarseetiin jira gama duraa sanarratti kanuma hadafni sagantaa tiyyaatillee nama aarsuudha jechuu barbaadeeti gaa aartee gaa ana gammachiistee jirta xiqqoollee taatu baga gammadde naan ji baga gammadde tole akkasii gaa daawwattoota keenya amma sagantaan teenya gama xumuraarra gahaa jirtiin isin jechuu barbaade garuu gama xumuraa giseen isiniin jedhu gaafoota namoonni keessaan gartee gaafadhu naan jettan galatoomaadhaan jechuu barbaade namoonni tokko waan isin gaafadhu naan jettan warri gaafiin keessan gaafadhu naan jettanii isinii gaafadheef gaafiin keessan tokko isinuu gaafii hanjamaa takka gaafadhu naan jettanii isinii deebitee jirti deebii takka isinii gaafadheetiin jira akka hanjamaa jechuu barbaadeeti piraankeessa godhe jechuu bifa inni yaanneen jechuu barbaadeeti warri kaanillee warra nama muraasaa fi guyyaa biraattiin iddoo biraattiin bifa ajaa'ibaatiin gaafii takka taarraaftee si gaafadhaa jechuu barbaadeeti ta'arra gaa dhiifamaa sun gootee jirta waa'ee piraankiitii fi si gaammamee gama xumuraa koo jirra daawwattoota keenyaammee waan jechuu barbaadde. Kabajamtoota furdota keenya argitanii jirtanii maar nama dharaati darumaaf deema dubbii gaafilee inni nu gaafate kana keessatti warri nutti mufatta yoo jiraattan hundi keessan garanumaan dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Waan baay'een jedhu warri nu hordoftan guutuun keessan galatoomaa isiniin jedha garanumaan ammoo beessa wayii qaba warri yuutuubara ta'uu barbaadan yuutuubni gurguraa waan qabnuuf jechaadha gara waasaappii kennaatiin dhuma lakkoofsi telefoona kennaa duwwaa 977 dhumti saashan lakkoofsa kanaan karaa waasaappii yookaan karaa iimootiin dhuftanii yuutuub gatii madaalawaa ta'een bitachuu dandeessanii asirra gaafii takkaan si qaba wanta keessa warra dhufee silaa yuutuuba sanarraa fudhatu kana yuutuubatti gurgurtaniituma addaan baatanii ni gargaartan fakkeenyaaf yaadaan isaa ta'uu haalatti gartee irratti haalaan cimee dalaguu danda'u irratti ni gargaartammoo bitatanii magaalaa adda galchuun kun haraama sirrii miti wanni akkanaa jechaadha. Anammoo karoora guddaa qaba yuutuuba asiin dura gurguraan turre amma gurguruu eegalee jira warrootni yuutuuba narraa bitan ulaagaalee anguutaa jedhanii guutanii yuutuuba narraa bitanii yuutuuba isaanii qofa kenneen dhiisu leenjii kophatti akkaataa yuutuuba irra gadhiifatan akkaataa waa editingiitti godhan qofa osoo hin taane leenjii addaa akkaataa isaan itti of argachuu danda'an akkaataa isaan eenyummaa ofii dubbisuu ittiin danda'an barsiisuu hin barsiisnee gammaatitti sagantaa qabu isaan kana osoo natti najamin akkaataa isaan namatti ta'uu danda'an isaan barsiisadhe abdii guddaa qaban isaan akka of argatan namni gaafa of argate jireenya haarawaa jiraachuu eegalaa'edha kitaabichi. Baay'ee galatoomii sagantaa teenyarra beeksisan eeyite tana dhiifama siigoonee jirraa jechuu barbaadeeti. Tanaaf gaa daawwattoota keenya gaa sagantaan kunis akka isinitti toles gaa abdiidha qabnaa beeksifni gartee abdiin beeksisa godhellee gartee natti tolee jira akkasumatti warroottan gartee yuutuubara ta'uu feetanii fi akkasumatti warreen gartee yuutuuba gartee ulaagaaleen isaa guutamee qarshii hojjechuu eegalee bitachuu barbaadan kun akkuma abdiin bilbila isaa isinii maxxansetti asiin dubbistanii argachuu ni dandeessanii yuutuuba isinii gurgurree qofa isin hin dhiifnu leenjii jabaa isinii kanneen akka nama biizinazaa ta'uu dandeessanii fi waan jiru abdiin nu kannee jira jechuu barbaadeeti. Telefoon irraa duwwaa osoo hin ta'in leenjii sammuu isinii kanneen yaada jiru abdiin dhiyeessee jira gamanumaan baay'ee galatoomii kabajamii ulfaadhu jennaani isinilleen hanga bakka kanaattiin waliin turuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna daawwattoota keenya gaa sagantaan keenya har'aaf asitti dhaabbataan jechuu barbaade isin dheeressuun barbaadne kana ol gama fuulduraatti sagantaa isin yaadiin sagantaa jajjabaa bifa ajaa'ibaatiin sagantaa isiniin sarpiraayiz godhu yaanu jira daawwattoota keenya inshallah yeroo muraasa booda waan ajaa'ibaatiin walitti dachaanaan isiniin jechuu barbaade daawwattoota keenya hanga bakka kanaan wajjin turuu keessaniif baay'ee galatoomaadha turtiin keessan kan nagaatu warri viidiyoo keenya jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna warra yeroo biraa walitti dacha'u rabbi nu haa taasisu isiniin jenna baay'ee isin jaalanna